Ashama hordoftoota koo bagana ga'an gara YouTube channel kiyyaa dhuftan jecha arras mata duree addaa tokko karaalee maallaqaa mana keenya teenyee ittiin argannu online irraa karaalee adda addaa barachaa turre. Arras akkuma aadaa keenya mata duree addaa tokko waa'ee Grand Prix isiniif qabadee dhufeera. Grand Prix kana keessatti akkamitti akka mazagabannuu fi maallaqa karaa kamiin akka hojjechuu dandeenyu akkasumas karaa kamiin akka baafachuu dandeenyu karaa salphaatiin isin agarsiisa PayPal malees jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaa daawwachuun warreen haala taatan subscribe naaf godhuun na wajji tura. Erga aappii kana seennee jechuudha amma iddoo sign up fi login jettu kanaan seennaa yoo haaree taatan sign up jettu yoo haaree hin ta'in immoo karaa login jechuudhaan seentu akkasuma haala kanaan nu fida. Haala kanaan karaa Facebook fi Google nu fida karaa lameen keessaa tokkoon fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. An karaa Google seena haala kanaan gara email kiyyaan fida. Email kiyyaan erga seenee booda haala kanaan na fida akkamitti akka hojjennu steepiiwwan isaa hunda isiniin garsaan na wajji turaan jechuudha. Karaalee afuriin hojjechuu dandeenya. Tokkoffaa irratti viidiyoo gadhiisuun kunoo amma akkuma agartan giraamii 50 takka tuqaa 5 qaba. Giraamii takka jechuun 3.5 USD jechuudha. Haala kanaan ol ka'ee jira. Akkanatti dalagachuuf ammoo yoo mata qabachuu feetan linkii isaa description isiniif kaa'uun ni dalagattu jechuudha. Karaa viidiyoo laanuun invite nama godhuun akkasumas wantoota adda addaa godhuudhaan kun akkuma agartaa jirtan kanatti karaalee afran kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Erga ta'ee sana booda ammoo firiis dalagachuu ni dandeenya akkuma daily jechuudha. Sa'a sa'aatti itti deebinee hojjechuu ni dandeenya. Kunoo gad deemnee iddoo rool jettu kana akkuma agartan kana iddoo rool jettu kanaan yeroo xuyinuu kallattumaan nuuf jechuudha. Eeyyan carraa kiyya kunoo lakkoofsa hanga kana keessaa hanga takkaamuun yaa kunoo 0.1 giraamii mooyitiin jira jechuudha. Daily chaansii yoo qabaatte immoo hanga 15 mo'uu dandeessa. Aappii kana wanni adda godhu wanni ajaa'ibsiifatu karaa PayPal yoo fudhachuu hin dandeenye karaalee hedduu takkaan fudhachuu maallaqa fudhachuu dandeessa karaa viizaatiin jechuudha. Kallattiidhaan karaa baankii teenyaa jechuudha. Mee amma yeroo isin agarsiisu amma haala kanaan karaa viidiyootiin daawwachuudhaan jechuudha. Karaa viidiyootiin iddoo pilaas jettu tanaan yoo tuqxan viidiyoo ol baasanii yookaan immoo viidiyoolee gad deemtanii viidiyoo feetan istaarti gootanii akkasumas viidiyoo hanga daqiiqaa tokko ilaaltanii kunoo haala kanaan daqiiqaa asirratti nuuf jechuudha. Viidiyoo haala kanaan daqiiqaa hanga nuu kannee xumuruudhaan yoo ilaaltan giraamii keessan ni mootu jechuudha takkatti jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Hordoftoota koo gaafii fi yaaduu qabaattan komentii jalatti naa kaa'uu hin dagatinaa yaaduu keessan. Mee amma skip godhee gara fudhachuutti adeemu jechuudha. Haala eegan viidiyoo 0 ta'ee fi fuunaa seena jechuudha. Baak irraa godhuun refresh godha. Kallattumaan karaa waalleeta kiyyaa naa seena jechuudha. Aappiin kun baay'ee bareedaadha. Kun haala agartan kanaan yeroo isaa ammas akkasitti haala kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Mee amma kallattumaan akkaataa itti fudhannu karaa addaatiin isin agarsiisa jechuudha. Erga fudhachuudhaaf ammoo wanti nu barbaachisu jechuun hanga 500 takka qopheeffachuudha jechuudha. Karaa withdrawal yeroo seennu amma aappii kana karaa PayPal-tiin fudhachuu yoo hin barbaanne karaalee dillee kana isiniif kaafnu karaalee Bitcoin, Ethereum, Mastercard, Visa, PayPal, M-Pesa, American Express, Pioneer, Payer haalata waalleeta kan dandeessaniin jechuun fudhachuu dandeessan. Ana immoo karaa Bitcoin-tiin yaalaan jira jechuudha. Haala kanaan fudhachuu dandeessu. Aappiin kan waan irraa kan adda godhu karaa PayPal yoo hin qabaanne karaa adda addaatiin haala kanaan ni fudhattu jechuudha. Ammas viidiyoo biraa qabadheetiin isin dhufaa. Warreen yaada qabdan komentii keessan komentii irra naa kaa'uudhaan warreen seenuu barbaadan ammoo description irraa seenuu dandeessu. Viidiyoo kana waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Hanga viidiyoo walitti deebisutti nagayaan tura. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake.